Dhalli namaa saala qaama bifaa fi haala qabatamaa addunyaa lafa jireenyaatiin gargar ba'uu danda'a. Safartuun eenyummaa namaas nama footi. Ulaagaan ilma namummaa garuu nama akka ilma namaatti hubachuu fi uumama akka hiriyaatti ofitti qaburra kan darbuun ta'u. Haga fa'ellee safartuun eenyummaa namaa beekaaf wallaalaan qabeessaa fi hiyyeessaan fayyaa qabeessaaf dhibamaan footee kan gaariirra adda keessullee ilma namummaa mulquu hin dandeessu. Ulaagaan namummaas kana. Namummaa qofa gaafa dhugaa kana ilmi namaa hubatee jalqabee hayyuun doofaa barsiisuun dureessi hiyyeessatti hiixachaa fayyaa qabeessi dhibamaa waldhaanuun addunyaa jireenya ilma namaa tokkittii kana keessatti wal danda'uun waliin jiraachaa dhufeera. Haa ta'u malee sababoota garaa garaatiin addunyaa boca jijjiirrachaa dhufte keessatti akaakuun jireenyaas walankaakaa deemaa jira. Kitaabni mata dureen isaa Namooma jedhus bifa asoosamaan dhiyaatuyyuu kanuma kan ibsudha. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan sirna eebba kitaaba dargaggoo Galaanaa Alamuu kan mata dureen isaa Namooma jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Akkuma argitan galmi kun namoota bakkeewwan garaa garaadhaa dhufaniin guuteera. Sababni inni guddaan namoonni kun bakka kanatti argamuun immoo sirna eebba kitaaba namoomaa jedhu irratti hirmaachuufi. Sirna eebba kitaaba namoomaa kanarratti artistoonnii fi jaallattoonni aartii argamaniiru. Sagantaa kanarratti qophiileen bohaarsoo fi bashannansiisoo ta'an hirmaattotaaf dhiyaataniiru. Jalqaba irratti sagantaan kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan eegaleera. Itti aansuunis walaloon ol guddattuu hawweetaniin hirmaattotaaf dhiyaateera. Addunyaan keenya kun afaaniin nagaa roobsaa garummoo akka waan machaa'ee akka waan waggaa kuma jiraatu haqa namaa dhoksaa. Warra haqa dabsuuf gorsan qaba yaa firaa gadaa Oromoo baradhaa furmaan achi keessa jira. Gootaraan jaalalaa burqaan tasgabbii fi obsaa hundeen qaroomaa hangafoonni gorsaa warri miidhii warra barruun jiidhaa maddi nagaaf dimokiraasii Oromoo siidha osoo gadirraan si eeganii gararraa iftee mul'atta osoo dhuma si ukkaamsanii dhugaa himtee dubbatta kanaafan gammada garaa koo ta'ee ammayyuu nan dubbadha bagan Oromoo ta'e. Walaloo kanatti fufuunis barreessaa kitaaba namoomaa kan ta'e dargaggoo Galaanaa Alamuu haasawaa baga nagaan dhuftanii taasiseera. Baay'ee babbareeda. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadee jira. Kaleessaa maalaan godhe beektu na jaalatti baay'ee sinan jaaladha. Waan na jaalattaniif immoo sirtu beeka. Anis sinan jaaladha. Oromummaadhaan ol jaalanna. Qophii eebba kitaaba kanaa sooshaal miidiyaa kanarratti feesbuukiin baay'ee postotaa turanii nan sodaadhe baay'ee du'ee bulinnaa ijoollee kan jedhamu. Qoosaa sirriitti fakkaata miti. Halkan ka'ee hirriba keessaa baannanii xiqqoo rafe nan baannanii ofan qaqqabe. Jiraatii jedhamanii yaadame. Ofamanuu dadhabee fuulleen tokko jira. Achi dhaqee ammas ollaan halkan sa'a 9 halkan qixxee jechuudha. Akkasitti kun baay'ee nama yaaddessaa sagantaa kana qopheessuun cidha jechuu ni dandeessu. Egaa waamicha kiyya kabajanii jaalala aartii keessaniif qabdaniif jaalala Oromummaa jaalala naaf qabdaniif hiriyoonni koo maanguddoon artistoonni bebbeekamoon kan akka Adam
galoo maaloo maaloo meetii barreessaan Orooliyaanaa Daani'el kitaaba Ihiim kan jedhu kan barreesse as keessatti argamu. Hedduun isaanis jijjiru. Dhugaa waamicha kiyya kabajanii ana kabajanii iddoo kanatti argamu keessaniif guddaan sin galateeffadha. Baay'ee sin jaalladha. Egaa asitti kan ol geenyee fi kitaaba namooma jedhu eebbisoodha fi kitaabni namoomni kun kitaaba asoosamaadha. Asoosama gaggabaaboo paartii kutaa adda addaa of keessaa qabudha. Namoomni waa'ee namaa taasaa addunyaan har'a keessa jirtu madaalliin namummaa namni har'a maal keessa jira, namni namaaf moo maaliif iddoo laata, jaalala keessatti, hawaasummaa keessatti, siyaasa keessatti dhalli namaa har'a baadiyoo dhabee jira. Namni wanta sakandii takkaaf yookaan guyyaa tokkotti biraa dhabamuu dandeenyuuf iddoo kan kennu namaaf osoo hin ta'in wantoota dhumaa bakka kennu. Anis kanarratti hundaa'uudhaan asoosama bifa qoosatiin barraa'e, bifa asoosamaa nama bohaarsu yoo dubbistan kan sin nuffisiisne asoosama agas mara kitaaba cimaadha jechuus baadhu cobaa kennaa sammuu kiyya keessa jiru boroo nama guddachuu danda'u achirra kaa'ee jira. Yeroo dubbistan immoo waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada. Egaa namoonni kana of keessatti qabata. Irra caalatti immoo yeroo dubbistan sirriitti argattu. Baay'ee sin jaalladha. Waamicha kiyya kabajanii dhugaa akkatti asitti argamu keessaniif galma guuttanii baay'ee sin jaalladha. Egaa kunis lammii kuraa kana jirta kaarii 500 kan jechaa turan jiru as keessa. Inuma sinii kenna abshir. Egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee gammadee jira. Ifaajii kitaaba kana yeroo barreessu namoonni hamileedhaan naa kennaa turtan nama tokko dhugaa sirriitti galateeffachuu kanan barbaadu hiriyaa dhugaa, hiriyaa jaalalaa, hiriyaa garaa yoonan gadde kanan itti gammadu, yoo rakkadhe kanan isaan mari'adhu, wanta hundaan na gargaaru hiriyaa koo leelloo guddaa galateeffachuun barbaada. Naa galateeffatan. Kitaabni kun isatu akka sagantaan kun bareedu godhe jechuu nan danda'a. Wanta hundaan na bira dhaabbate akkasuma obboleessi isaa immoo kumadhaa ijoolleen immoo kallattii sooshaal miidiyaa adda addaatiinis na jajjabeessaa turtan hundi keessanuu galatoomaa. Akkasuma immoo na wajjin carraaquudhaan akka sagantaan kun arreenji godhamu na waliin deemee bakka hundatti sagantaa kana naa bareechaa ture obboleessa koo Mulugeetaa Alamuu guddaa galateeffachuun barbaada. Sagantaa kana gaggeeffachuudhaaf wanta hunda ittiin mari'achaa ture. Innis haamilee guddaa naa kennuudhaan abshirsi cinaan jira naan jedhee obboleessa koo Fiqaaduu Baqqalaa guddaan galateeffadha. Hunda kanarra darbee immoo maatii koo, abbaa koo baay'een uummata kana fuulduratti galata guddaa sii galchuun barbaada. Kaleessa barumsa akkan baradhuuf dirqamaan itti na dirqisiiste ani barumsa irra yeroo dhiyeessu barattu malee jedhetti na dirqisiisaa ture abbaan koo. Garuu bu'aa isaa har'aan argeen jira. Bu'aa barnoota nama beekutu beeka. Abbaa koo baay'ee si jaaladhaa umurii naaf dheeradhuu jedhaanii harmee koo immoo akka tasaarraa nu gidduutti hin argamne. Ishii galaanatti dhaa turte haadha koo haadha hundaa oliiti. Haadha koo baay'ee si jaaladha. Obboleessa koo Hundaa'uun Alamuu iddoo rakkoo jiraattee turreen yaadaan yoomiyyuu kan na biraan dhaban baay'ee si ajaa'ibsiifadha, baay'ee si jaaladha. Hundi keessanuu
waamicha kiyya kabajanii asitti kan argamtan hiriyoota koo baay'ee sin jaalladhu baay'ee na jaalladdan ani maqaa hunda dhahee xumuruu hin danda'u waan ta'eef guddaa naa galatooma baay'ee sin jaalladhaa ulfaadhaa walitti deema. Itti aansuunis kitaabni namuma jedhu kun ifatti saaqameera. Nutis barreessaa kitaaba kanaa kan ta'e dargaggoo Galaanaa Alamuu waliin turtii taasisneerra. Innis qophichi kan eegeen ol akka ta'ee fi daran akka isa gammachiise dubbateera. Qophiin baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Haala bareedaadhaan bakka uummanni ol geetti kitaaba namuma kana eebbisnee jirra. Baay'ee bareedaadha. Akkasumas kitaaba kan barreesse yeroo lammaffaaf akka ta'ee fi kitaabni inni jalqaba irratti barreesses hawaasa biratti fudhatamummaa guddaa argate akka ture dubbateera. Kitaaba imimmaan qonnaan bultoota Finfinnee yeroo barreessanii kitaaba baay'ee jaallatame namoonni dubbisuudhaan kallattii adda addaatiin bilbilanii yaada naa kennaa turanis rakkoo qonnaan bultoota Finfinnee kana waan ta'eef seenaa hedduu achi of keessatti qabata baay'ee jaallatanii namoonni baay'eenis isaan na beekan jechuun ni danda'ama. Kitaaba namuma kan jedhu kunis akkuma sooshaal miidiyaa kallattii adda addaatiin namoonni beeksisaa turan kitaaba namummaa irratti xiyyeeffate waan ta'eef yeroo dubbisan immoo baay'ee jaallatan jedheen eegaa haala bareedaadhaan kan eebbifame jechuudha. Itti dabalees dargaggoo Galaanaan kitaabonni yeroo yerootti barraa'uun isaanii aartii Oromoo guddisuu keessatti shoora olaanaa akka taphatuu fi guddinni kun daran fooyya'ee akka itti fufuuf hawaasni aartii isaa bira dhaabbachuu qabas jedheera. Kitaaboleen baay'een barraa'aa jira. Haa xiqqaatu yaa guddatu namni kitaaba tokko barreessu coba xiqqoo tokko waan isa keessa jiru dhaloota kanaan ni ga'a jedheen yaada. Akkasuma immoo kitaaboleen tokko callisaanis kan barraa'u ni jiru. Kun xiqqoo dhimma aartii irrattis hanqina qabaachuu danda'a. Kitaabolee kana osoo namoota kitaaba sirriitti bilcheessuu danda'an xiinxaluu danda'aniin laalchifatanii jechuun barbaada. Isarra darbee garuu namni kitaaba tokko barreessu aartii kennaa qaba. Kennaa isaa san hawaasatti gadi baasuudhaaf kitaabni ati barreessitu sun uummata biratti si fudhatama akka argattu si gochuudhaaf wanta ati barreessitu sun waan bareedaa ta'uu qaba. Dhaloonni kitaaba barreessitanis waan uummata kana fayyadu aartii kana guddisuu danda'u gara fuulduraatti siqsuu kan danda'u akka achi sirriitti irratti xiyyeeffatanii barreessitan jechuun barbaada. Akkasumas namoota milkaa'ina isaa kanaaf gumaacha guddaa taasisan galateeffachuun gara fuulduraattis hojiiwwan haaraadhaan akka dhufu dubbateera. Kitaabni kun akka barreeffamee uummata kana duraan ga'u namoonni hedduutu na gargaaraa turanii karaa maallaqaatiinis ijoollee hiriyoota koo baay'een kan na bira dhaabbachaa ture Leellisaa Tashoomaa Kumalaa Taataa ijoolleen hojii jiruu kanaaf biyya hambaa jiran kallattii adda addaatiin na gargaaraa turanii isaanis bakka jiranitti hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Warreen immoo sagantaa kanarratti dhufanii hunda isaaniitiif na kabajanii aartii keessan kabajanii iddoo kanatti dhufuu keessaniif guddaa isin jaalladhaa naa ulfaadhaa isiniin jedhaa galatoomaa jechuun barbaada hunda isaaniitiin. Hirmaataan qophichaa dubbisne immoo dubbistoonni kitaaba barreessitootaa dubbisuun bira dhaabbachuu akka qabanii fi haala akkasiin kitaabni barraa'uun aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee inni taphatu olaanaa akka ta'e kaaseera. Warra barreessuu bira dhaabachuun gahee nama hundaati. Ani akka nama dhuunfatti aartii jajjabeessuun warra barreessullee jajjabeessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'etti hubadhaa. Barreessaa kitaaba kanaas akkas jechuun ibseera. Barreessa Galaanaa ani qoosa fi tapha isaatiin beekaa. Kitaaba isaa kan kana duraallee dubbisee tanan ture. Kanas immoo bifa qoosa qofaan osoo hin ta'in bifa dhangaa babbareedduu qopheessee nu akka gumaachuu abdiin qaba. Isaaf egaa galoo bakka guddaattan isa eegaan. Dhumarrattis caalbaasiin dhiyaachuun qophichi xumurameera. Horaa bulaa.